Ashannaa fi Silashii ogeessa daawwattoota bakka adda addaa daawwachiisuudha. Akka Oromiyaatti olaalte iddoowwan baay'ee sirriitti addunyaa irratti faayidaa guddaa qaban fakkeenyaaf amma akka Daattee Walal karaa Wallaggaa kana keessatti iddoon sun amma for sure iddoo guddaa akka ta'uu danda'u garuu iddoowwan sun nageenya waan hin jirreef daandiin bareedas waan hin jirreef kominikeeshiniis waan hin jirreef daawwachaa jirama jechuudhaaf wanta dhugaa akkasitti dubbannu miti. Wanta baay'eetu nuuf keessattuu karaa nageenyaatiin sirriitti hojjechuun nurra jira. Hawwaan isheetu hojii gaggeessituu dhaabbata daawwannaa Wanciiti. Qabeenyi turizimii irraa qabnu kuni qabeenya guddaadha. Kanammoo mootummaanis amma yeroo kana xiyyeeffannaatti kennee waan irratti hojjechaa jirudha. Wanti hojjetamaa jiru kun immoo gadi ba'ee gurguramuudhaaf nageenyi waaraa'uun waan murteessaa waan ta'eef mootummaan nageenya biyyattii waaressuu irratti sirriitti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Turizimiin dhimma daldala waa fidanii gurguruu otoo hin ta'in otoo waayyuun fidin namni dhufu sun doolaara haalatti biyyattiidhaaf kennee deemudha waan ta'eef seektara guddaa qabeenya uummata kuni qaburree bu'aatti buusuu dandeenyu waan ta'eef dhimma nageenya irratti sirriitti hojjetamuu qabu jedhee yaada. Dargaggoo Admaasuu Gabayyoo abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbata daawwii Admaasuuti. በርግጥ ጸጥታ ሁኔታ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ችግር አለ akkas jedha Admaasuun dhugaadhaa gama nageenyaan bakka tokko rakkoonni jira ani garuu gama kootii fi dhaabbata kiyyaatiin haala jiru ilaalchisuun gaafa daawwattoonni gaaffii dhiyeessan waliigalteedhaan gara naannolee rakkoo qabu jedhamanii kana geessaa turre jedha. Naannoo Oromiyaatti rakkoo nageenyaati jedhamee kan hiiramu waldhabbii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaati. Mareen nageenyaa waan kana fura jedhame Taanzaaniyaatti marsaa duraan kan taa'ame ture yoo ta'u ergasii garuu itti fufiinsaa wanti dhaga'ame gama lameeninuu hin jiru. Rakkoon nagaa naannoo Oromiyaa qofaa miti. Sadarkaa biyyaatti kan ture lola humnoota Tigraay waliinis rakkoo mudatee ture Itoophiyaatti daawwattoota hedduu kan keessummeessu naannoo Affaar irrattis dhiibbaa geessisu obbo Abduu Ahmed aangawii biiroo aadaa fi tuurizimii naannochaa BOF himanii jiran. Obbo Ahmed kanaan dura sababa dhibee koronaa fi nageenya waggaatti lakkoofsi daawwattoota biyya alaa kan naannoo Affaar daawwatanii 15,000 gara 100 gaditti gad bu'u amma garuu waliigaltee Pretoria booda haalli jiru fooyya'aa dhufeera jedhanii jiran. አሁን ግን ከ2016 ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ስላለው አካባቢው ላይ ኤምባሲዎችም ትራቨል ዋርኒንግ በከፊል አንስቶልናል akkas jedhu Obbo Ahmed amma erga waliigaltee Pretooriyaatiis haalli jiru fooyya'aadha. Embaasiiwwan hedduunis akeekkachiisa nurra kaa'anii turan nuuf kaasaa jiru. Warri hafanis nuuf jijjiiru yaada jedhu qabna. Bara 2015 darbe kana daawwattoota biyya alaa 11,000 ol kan biyya keessaa immoo 200,000 ol simanneerra. Kanaaf immoo bara 2016 kana kanarra fooyyessuudhaaf hojjetaa jirra jedhu. Waggoota 3 darbaniif kan gannaan gaggeeffamaa ture turbeen turizimii Oromiyaa Finfinnee Hoteela Skylight'tti dilbata darbe jalqabee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo itti aanaa koomishiinarii koomishinii turizimii Oromiyaati. Haala baay'eedhaan fooyya'eeti kan as gahe dhaabbilee daldala turizimii irratti bobba'anii jiran akkasumas dhaabbilee teekinooloojii garaagaraa 100 ol kan ta'antu galmaa'ee jira. Dhaabbilee mootummaas naannoleen biyya keessa jiran hundumaa isaatii innifu buuziin bilisaan kennamee fi akka isaan of beeksisan carraa uumneef jirra. Kaayyoon keenya inni guddaanis turizimii akka naannootti jiru walitti dhimmiinsa naannolee biyyattii keessa jiran wajjin akkasumas immoo biyyoota Afrikaa biroo wajjin qabu bu'uura cimaa irratti akka ijaaramu yaadneetu kana goone. Kanaan dura ture pirootoroonnis biyyoota alaarraa jiran hirmaatanii beekanii bara kana immoo lakkoofsaanis dabalaniiru. Akkasumas immoo viizit Ruwaandaan illee dhufeera, Yugaandaa turizim boord dhufeera, Keeniyaa irraa illee dhufaniiru, Chaayinaa irraa dhufaniiru. Bara dhufutti immoo biyyoota biraa illee dabalannee bal'isuu dandeenya jechuudha. Amma idil addunyaa ta'eera jechaadha biyyi Oromiyaan. Hirmaattonni qophii kanaa akkasumas Obbo Naggaan qophiin kun warreen hojii daawwannaa fi dhimmoota wal fakkaatu irratti hojjetanii fi waltajjii gaariidha jechuun dubbatu. Obbo Naggaan koomishiniin turizimii Oromiyaa ammas hojii turizimii naannochaa jajjabeessu itti fufee kan hojjetu ta'uu dubbatanii hojii kana irratti rakkoon nageenyaa danqa ta'eera waan jedhuuf ammoo haala gabaasa saba himaalee qeeqanii jiru. Miidiyaaleen immoo responsible ta'anii immoo gabaasuu qabu. Yommuu waa gabaasan rakkoo nageenyaa bakka kana jira gaafa jedhan jedhanii gabaasan eessa gabaasan gaafa rakkoon nageenyaa fooyyee immoo fooyyeera jedhanii gabaasan hin dhiisu hin dagatu jechaadha. Rakkoo akkasii nu mudata yeroo baay'ee.
irra guddeessamuu kan rakkoo ta'u maanni uwwisni gabaasaa yookaan uwwisni miidiyaa rakkoo uumameef kennamuu fi maagniitiidiin yookaan immoo bal'inni rakkichaa waliin gitu. Rakkoon nageenyaa turizimiidhaaf danqaa guddaadha kan nu hubanna. Garuu immoo rakkoon nageenyaa akka hin jiraanne kan yoo jiraate immoo akka inni fooyya'u mootummaan hojjechaa jira. Gama keenyaan immoo turizimiin ofiisaatiin tuulii meeshaadha. Namoota gidduutti nageenya uumuu, namoota wal beeksisuu. Walitti dhufeenya sana keessatti odeeffannoo hin taane namni qabaatu yoo jiraate illee gaafa deemee ilaalu dhugaa jiru hubata jechaadha. Obbo Naggaan mootummaan misooma bu'uuraalee tuurizimiif oolan baasii guddaadhaan hojjetaa akka jirullee himanii jiran. Torbeen tuurizimii Oromiyaa sadaffaan guyyoota 3 kan turu yoo ta'u, dorgommii bareedduu Oromiyaa gaggeessuun xumuramaa jedhameetu eegama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerraa.